Summii arraba jalaa. Kabajamtoota hordoftoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork sagantaa keenya har'aa keessatti seenaa addaa nama tokko qabannee dhiyaannee jirra. Maarree isinis hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan gammanumaan affeerraa keenya. Sagantaaleen keenya yeroo maraa akka isin bira gaaniif immoo chaanaalii keenya subscribe godhaa. Xumura bara 1980 keessa namni umuriin isaa waggaa 20 hin guunne tokko ture. Sadarkaa barnoota isaa kutaa 12 caalaa barachuu dhabuu isaatiin akkuma lammiilee Itoophiyaa biroo buddeena guyyaaf isa barbaachisu argachuuf ni carraaqa ture. Gidduu kanatti hoogganaa bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa yeroo sanaa kan turan obbo Warqinaa Gabayyoo wajjin kan wal argan. Kana booda isaan wajjin dalaguu eegale. Ragawwan iddoo garaagaraatii funaanuudhaan isaaniif kennuu eegale. Isaanis ragaa inni kennuuf fudhatanii maallaqa kaffaluu fi itti fufan. Maarree dargaggeessi waggaa 20 kun guyyaa itti obbo Warqinaa Gabayyoo wajjin wal bale irra deddeebi'ee galateeffachuu kan eegales kanaan booda ture. Hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa yeroo sanaa obbo Warqinaa Gabayyoos amalli isaa nama of mul'isuu hin barbaanne ta'uu qoratee irra ga'e. Kana boodas hojii isaaniif nama mijataa ta'uu hubatan. Hojiin waajjira obbo Warqinaa Gabayyoo immoo sochii qabsoorra kan jiru ABO dadhabsiisu. Kanaafis oduu guuree waajjira Warqinaaf geessuun isaa akka walitti dhiyaataniif isa fayyadeera. Naannoo jiraaturraa oduuwwan waa'ee deeggartoota ABO hin dhugoomnee fi kan dhugooman funaanee waajjira nageenyaaf ni kenna ture. Dargaggeessi kun kanaanis kaffaltii argatuun of jiraachisuu eegale. Hojiiwwan akkasii immoo biyyoota hedduu keessatti kan baratame hoggaa ta'u hojjettoota waajjira nageenyaan alatti namoota dabalataa oduu funaananii fidan qacaranii hojjechiisuun haqa ijaan argaa guddanneera. Dargaggeessi kun waggoota 1-2 keessatti hojjetaa gaarii ta'uudhaan bara 1989 waajjirri nageenyaa fi immigireeshinii dhaabbiin akka qacaruuf xalayaa abbaan buddeenaa isaa Dr. Warqinaa Gabayyoo barreessee kenneef harkatti qabachuun gara bakka jedhamiitti hoggaa geessu dhaabbatichis harka bal'isee balbala banee lafaa ka'ee isa simate. Yeroo sana hojjetaa waajjira sanaa ta'uuf sadarkaan barnoota nama kamuu kutaa 12 yoo guute gahaa akka ta'e ni yaadatama. Wiirtuu leenjii nageenyaa fi odeeffannoo kotobee jirurraa ji'a Jaaqubaaf leenjii fudhatee hojii walxaxaa fi guddaa ta'e kanaaf basaasaa ga'eessa ta'ee eebbifame. Waraqaa ragaas fudhate. Xalayaa ramaddii isaas Finfinneetti waajjira nageenyaa fi basaasa biyya keessaaf kennuuf gara hoogganaa dhaabbatichaa Walde Sillaasee Walde Mikaa'el geesse itti kenne. Walde Sillaaseenis maqaa nama kana hanga abbaa isaatti erga ilaalanii booda si'amanee waajjira kanatti waan si ramaduutti fakkaata jedhanii ija aariitiin gaaffii dugda isaa kuttu isa gaafatan. Yeroodhaaf hojichi dhimma ABO wajjin waan wal qabatuuf isa amanuu baatanus garuu immoo shakkiin isaanii dogoggora ture. Dargaggeessi kun eenyunuu caalaa nama ilaalcha jibbiinsaa ABO qabu ta'uusaa hubachuu hin dandeenye. Dargaggeessichis jecha Walde Sillaasee kanatti muufachuun gara waajjira Dr. Warqinaa Gabayyoo deebuun dubbicha itti hime. Dhimmichi irra deebiin ilaalamuun gara bulchiinsa humna namaatti ergame naannoo qabbannaatti kan argamu waajjira ajaja humna nageenyaa teeknikaa fi raadiyoo ta'ee ramadame. Dhuunfaadhaan oduu dhiyeessuu irraa gara sadarkaa mootummaatti erga guddate achis taa'ee hogganoota Oromiyaaf oduu dhiyeessuun firummaa fi walitti dhufeenyi isaanii daran jabaataa dhufe. Sochii bara 1993 Hawaa TPLF kan itti raafamte gara giddu galeessa biyyaa gahee balaaf ishee saaxile kanneen akka Dr. Nagaasoo Gidaadaa kaafamanii kanneen akka Warqinaa Gabayyoo muudamuun isaanii immoo cittoorraa osoo hin fayyin fanxoon qabamuu akka ta'u nu hubachiisa. Hubadhaa yeroon sun wayita hoogganaa olaanaan mana leenjii basaasaa kan ture Asaffaa Abbiyyuu abaatee Kiishoon bakka bu'ee Dahiidanitti makame ture. Warqinaanis basaasaa kan ta'e ilma buddeenaa isaa federaalaa irraa gara Oromiyaa fiduun naannichatti dhimmoota nageenyaa irratti gorsa akka ta'uuf yeroo itti muude ture. Bara muraasa qofaaf kan tajaajila dargaggeessa kanaaf balballi addunyaa banameefi. Baga nagaan gara galma abbaa gadaa dhuftan jedhame miseensota caffee Oromiyaa yeroo sana turaniin harki rukutamee fi simatame. Amma akkasaa goonu umuriidhaanis taayitaadhaanis waan guddataniif dargaggeessa otoo hin taane obbo yookaan isaan jennee haa waamnu. Mata duree kana kanan fudhadhe bara 2011 baatii Agayyaa keessa hoggaa badhaasa nama gaarii jedhamuun badhaafaman waltajjii irratti kan dubbatan irraa ture. Isaanis akkana jedhani. Namoonni muraasni fuuldura turre malee uummanni Itoophiyaa martuu gatii kan itti kaffalanidha jechuun firii qabsoo qeerroo Oromootiin dhufe qaamni martuu akka qooddatuuf affeerraa laatani. Namoonni siyaasa keessa jiru hojii xuraawaa dhiifnee walii galuun
Itoophiyaa akka ceesifnu hawwii kooti jechuun suufa Itoophiyummaa uffatanii qabsoo Oromootu adaraanatti kenne kan jedhan obbo Lammaan daboo maqaa nama gaarii nuuf kadhatani. Firii qabsoo Oromoo akka fedhanitti eenyuufuu hiruu akka danda'an humna isaanii nutti mul'isani. Obbo Lammaan namoota qabsoo keessa jiran xuraa'oo fi qulqulloota jechuun bakka lamatti qooduun fiixee qulqullummaa irra of kaa'ani. Kaleessa obbo Lammaan gorsaa dhimmoota nageenyaa Oromiyaa irraa gara Komishiina Poolisaatti guddatanii barri sun immoo bara duuti ilmaan Oromoo seera qabeessa itti ta'edha. Bara 1997tti hoogganaa waajjira kanaa ta'uu isaanii boodarra immoo gara Oromiyaa deebi'uun biiroo dhimmoota nageenyaa fi tasgabbii Oromiyaa hoogganuu isaanii yaadaan qabadhaatti na duukaa bu'a. Obbo Lammaan opereeshinii ajaja federaalaa waliin wal ta'uun hojii hojjetan ilmaan Oromoof bara salphinaa ture. Hoggaa obbo Siyyee Abrahaa afaan mana hidhaa afaan Oromoo ta'eera jedhanii dubbatan rakkinni kun bu'aa hojii obbo Lammaa Magarsaa ta'uu akkamitti irraanfatama? Wiirtuu odeeffannoo biyyoolessaa biyya keessaa olaanoon kan hoogganaman hooggantoonni naannolee fi godinoota hordoffiin bilbiloota ugguruu bakka bu'ummaan immoo deeggarsa laachuun namoota qabamuu fi to'atamuu qaban calalanii wiirtuu odeeffannoo federaalaaf erguun murtoof kan dabarsan waajjira obbo Lammaa Magarsaan hoogganan ta'uu isaa seenaan nutti hima. Namoota taargeetii wiirtuu odeeffannoo jala galan to'annoo jala oolchuuf immoo ajaja eegumsa olaanaatiin kumaandoo bobbaasanii akka bakakkaatti namoota nagaa irratti samiidhaa itti harcaasuun daakanii caccabsanii gargaarsa waaqaan kan du'arraa hafte immoo gara maayikelaawwii fidanii akka qodaatti galii isaan gochaa turaniiru. Tartiiba walxaxaa kana keessatti obbo Lammaa Magarsaa namoota hedduu maqaa baa'ootiin kanneen biroo immoo waajjira kootti sin barbaada jechuun ajjeesisaa fi ajjeesaa bakka isaan hin beekamnetti geessuun dhabamsiisaa turuun isaanii ga'ee hojii waajjira isaanii irraa baruun ni danda'ama. Nuti illee dhugaa fi ijoon dubbii nuuf galtus eenyutu eessatti ajjeefame eenyutu eessatti dhabamsiifame gaaffii jettuuf obbo Lammaa Magarsaa fi Geetaachoo Asaffaa caalaa kan beeku ija budaa ta'e qofa jenna. Obbo Lammaan hoggaa Komishinii Poolisa Oromiyaa hoogganaa turan bara filannoo 1997 immoo ilmaan Oromoo hedduun karaa poolisii fi humna dafee qaqqabaatiin rasaasni irratti dhuka'uun dallaa mana barumsaa irratti rarra'anii kan hafan ija koduraa hin badani. Barattoonni biroon immoo dirree gubbaatti raafuu ta'anii mucuuramanii ajjeefamanii akka kennaa addaatti haala miira namaa tuquun maatiif kennamaniiru. Poolisoonni quuqama Oromummaa qaban bara sana turan funaanamanii hojii poolisummaa irraa hariimuun isaanii ragaa lafa guutee jirudha. Kanaaf immoo naannawaa Finfinnee qofa yoo ilaalle sandaafaa hanga gafarsaa poolisoonni quuqama Oromummaa qaban bara sana turan funaanamanii hojii poolisummaa irraa hariimuun isaanii ragaa lafa guutee jirudha. Kanaaf immoo naannawaa Finfinnee qofa yoo ilaalle sandaafaa hanga gafarsaatti Salaalee hanga Yaayyaa Guullalleetti yoo deemnee gaafanne lakkaa'uuf rakkisaa ta'uusaa gamanumaan hubanna. Hoogganaan waajjira eegumsa biyya keessaa Masfiin Gabir Mikaa'el yookaan Masfiin Waxaxoo bara 1993 hoggaa qoodinsi Hiwaa TPLF keessatti uumame kan bakka bu'aan Walde Sillaasee Walde Mikaa'el wajjin walitti dhufeenya olaanaa uumuun uummata Oromoo irratti bara balaan akka bokkaatti roobe jedhamee odeeffamuu isaa hin dhageenye yoo ta'e dhuguma gurri abbaaf orma akka jennu nu taasisa. Otoo dubbannu sadarkaa federaalaa qofatti kan ture wiirtuun ordoffii tikaa sadarkaa Oromiyaatti gadi bu'ee hundaa'ee hammeenya Oromoo irratti dalagamu akka dabaluuf kan hojjete eenyu kan jettu baruuf itti aanaan hoogganaa basaasaa obbo Isaayyaas Gabre Goorgis obbo Lammaa Magarsaa waamanii dadhabuuf malee tasuma akka baduuf hin barbaannu jechuun ukkaamsi jumulaan akka hir'atuuf ergaa isaan dabarsan obbo Lammaa Magarsaan laphee fi gurra isaanii keessa akka qaban shakkii tokkollee hin qabnu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya hundaafuu ibsamee fi barraa'ee kan hin dhumne badii Hiwaat wayyaaneen ilmaan Oromoo irratti raawwatte dabalataan lammaas ta'uu dhaabni isaa OPDO'n balleessaa isaan gaarummaan ilaalanii bira darban gochawwan isaan taayitaa qabachuufis ta'ee aangoo irra turuuf herrega hin buufamne ta'uu isaa otoo beeknee gaarii natti fakkaata. Eenyutu jijjiirame? Hoogganummaa wiirtuu ajjechaa fi dararaa booda biiroo daldalaa Abyaayii xumura irratti teessoo taayitaa pirezidaantummaa naannoo Oromiyaa harkaan qabataniiru. Yeroon kun immoo waggoota 12 darbaniif ilma buddeenaa ta'uun kan tajaajilaa turan Yaadig hundeedhaa raafamtee jiguuf yeroo qarqara irra geessetti harka isaanii keessatti kufuu isheeti. Kanaanis abbaa carraa isaan taasiseera. Obbo Lammaanis carraa takkaa nan arga jedhanii hin abjoon argachuun
firii qabsoo uummanni Oromoo akka dhadhaatti itti baqee addunyaan afaan tokkoon jabinaa fi guddina Oromoo itti faarsuu eegaltetti obbo Lammaanis carraa takkaa nan argadha jedhanii nabjoonni argachuun firii qabsoo uummanni Oromoo akka dhadhaatti itti baqee addunyaan afaan tokkoon jabinaa fi guddina Oromoo yeroo faarsuu eegaltetti ani hoogganaa jijjiiramaati jechuun of moggaasanii waltajjii garaagaraa irrattis jechoonni babbareedoon isaan dubbatan gonfoo humna tokkummaa Itoophiyaa badhaafamuun isaanii taatee yeroo dhiyoo ijaan argineera. Jecha Itoophiyaatti qidam jettu kan fakkaattu Itoophiyaawwinnat soosnoo jedhanii matammaadhaa hanga Booranaatti yaadigoota saba ajjeesaa turaniif akka sirbamu taasisaniiru. Kanaanis uummanni qaamuma duraan isa ajjeesaa tureef marfata masqalaatti deeggarsa ba'uun boombii achuma gola mana yaadi keessaa darbatame gufachiistota qabsoo uummataa irraa qolanii ilmaan Oromoo of wareeganis ni yaadanna. Namni hunduu kiyyoo suusii tuqummaatiin qabame jechoota mimiyaawaa obbo Lammaan hafarsaniin machaa'ee dhiigaaf lafeen ilmaan Oromoo qabsoo irratti caccabe osoo buututee hin badin dhiigni barattoota Oromoos osoo hin qoorin karaan hundumtuu gara bilxiginnaa geessa jechuun uskii facaasanii sirbuu eegalanii. Dhugaadha isaa abbaanis hoggaa hundaa'u akkuma warra bilxiginnaa kana ture. Hoggaa sanas Finfinneen hoogganaa Mangistuu Hayilamaaramiin paartiin keenya ni hundaa'a. Barreeffama jechuun babbareeddee turte. Wanti hubannu garuu isaa abbaanis bilxiginnaanis biqilanii osoo hin guddatin wal nyaachuu eegalanii tortoruu isaaniiti. Saayinsii siyaasaa barachuu fi barsiisuun isaan kana biratti gatii hin qabu. Barsiisonni saayinsii falaasamaa nutti himanis qaamolee akka obbo Lammaa Magarsaa kana wajjin firooma takkallee hin qabani. Maarree barsiisaan saayinsii siyaasaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa hanga har'aatti mormituu ta'uun itti fufuun isaanii abaaramanii yookaan galuu fi didee sitti hin fakkaatin. Siyaasni ogummaadha kan jedhanis immoo hin amanin. Akkas yoo ta'e sirni liji Iyyaasuu kan Hiyyaadiig hin caalu ture. Mangistuu Hayilamaariyaam Hayilee Fidaa fi Baarotumsaa caaleeti. Piroofeesar Mararaa Guddinaa saayinsii falaasamaa fi beekumsaan Mallas Zeenaawwii hin caalu ture. Akkasumas kitaabni Indaargaachoo Tsiggee kan Piroofeesar Tasammaa Ta'a waan caalutti fakkaata. Akkas miti. Obboleessoo wanti guddaan ati beekuu qabdu booleenis ta'u baaleen mana mootummaa kiiloo 4 dursitee qabachuudha. Yoosiif hin taane ammoo of laaffisii yeroo eeggadhu. Sababni isaas tasa teessoo gadi dhiiftee yoo dhaabbatte carraan si quunnamu tokkicha ta'uu hin dagatin. Hoggaa fe'an harree hoggaa luugaman immoo gaangee taate yookaan immoo qaallittitti na eegi akkasiin jechuuti. Hubadhaa caffee araaraa osoo hin taane qaallittiin jedhe. Wanti hubachuu qabnu fiigicha kan dursaa ture osoo hin taane kan sarara qaxxaamureetu warqii badhaafama. Tarii booda waliif qooduu ni malu. Kun garuu dhimma keenya miti. Obbo Lammaan ana caalaa namni Abiyyii beekuu hin jiru nuun jechuu isaanis hin dagatina. Akkuma Kiristoos macaafa qulqulluu keessatti anis isinis ana keessa jedhee akkuma jaalala labse Lammaanis ana jechuun Abiyyi Abiyyi jechuunis ana jechuudha. Nuun jedhee sagalee guutuun tokkummaa isaanii amannee fudhanne fardaaf gaachana wal fakkaatu badhaasuun keenya yaadannoo yeroo dhiyooti. Kanaafis kan jecha kan amananii fudhatan dogoggoranii kan darbirraa barachuu dadhaban malee cubbuu hin goone. Cubbamaa kan ta'u isa amanee fudhate osoo hin taane isa sobaan nama amansiisedha. Obbo Lammaan hoggaa obbo Addisuu Araggaa aktivistoota dhaabaa 350 waajjira muummichaatti walitti qabe mee isin barreeffama miidiyaa irratti muummichi ministeera Habashaadha naftanyaadha abbaa irratti jettanii odeessisan sana fidaa waliin irratti mareenaa jedhanii turan. Obbo Lammaanis hanga dhumaatti walii galuun xumuranii daawwiif gara paarkii tokkummaa deemanii turani. Al tokko nuti qaama tokko gaaf bira ammoo dhageettiin ani qabu hir'ateera kan nuun jedhan obbo Lammaan al tokko nuti qaama tokko gaaf bira ammoo dhageettiin ani qabu hir'ateera kan nuun jedhan obbo Lammaan guyyaa bira ammoo yoomuu taanaan uummata miiliyoona 100 keessaa maraataan miliyoonii 1 hin dhabamu jechuun warra dursanii daandiin isaanii jajallaa ta'uu isaanii itti himan harrabaan luqqisanii lamxeessaniiru. Yaadadhaa hoggaa barattoonni Oromoo mana teenyee Hinduun jechuun meeshaa hidhatanii bosona seenan qawwee caccabaa baatanii bosona keessa hin deeminaa jechuun ija tuffiin waraana bilisummaa Oromoo ilaaluun isaanii sirriidha. Hoggaa obbo Lammaan akkas jedhan akka yaada isaaniitti maraataan miliyoona 1 qofa ture. Amma garuu kan obbo Lammaan adaraa isaanii harkaa nyaatanii maraachan sadarkaa Oromiyaa qofatti miliyoona 50 darbee jiraachuu dhagaanii gurraa waan qaban natti hin fakkaatu. Obbo Lammaan arraba ittiin suuse jedhanii Gondarii fi Goojjamii sirbisiisaniin Oromummaa jedhanii immoo Gujii fi Wallaggaa, Baalee fi Boolee
lafeen isaanii daakamee butute sana lammaffaa sagalee uummatichaa butuuf akka hoogganaa ergamootaa waaqarraa ture booda kan erame seexanaa'el ta'anii wucuu ittiin Oromiyaa irra naanna'anii ilmaan Oromoo caccabsaa turan kan mana leenjii basaasummaa Kotabee fi Geetaachoo Asaffaa ittiin tajaajilaa turan ofirraa baasanii wucuu abbaa gadaa jala dhokatanii bashaashaatti kan dhalate Minilik sadaffaaf injifannoo dafqa maleessa akkuma kennaniif ammas uffati abbaa gadaa gogaa Minilik irraa akka hin kaaneef afaan dammadaamuudhaan mormaa muuxannoo Walda Sillaasee fi Geetaachoo Asaffaa irraa horatan ummata Oromoo hanga dhufaatii gooftaatti yookaan hanga xumura bara jireenya isaaniitti gowwoomsuun walakkaa jaarraa tokkoof Oromoo gabroomsuuf wixinee godhatanii gara oomisha jechoota mimmi'aawoo isaanii duraanitti deebi'aniiru. Wal dhabdeen Abiyyii fi Obbo Lammaa wal ittaa booyyee fi karkarrooti malee wal morkii Taaddasaa fi Gobanaa miti. Obbo Lammaan bilxiginnaa diigamuu irraa baraaruuf carraa bitaanis mirgaanis kooraa isaan yaabbachiisu uumuuf karaa isaanii qaawwaa uuman malee gonkuma qabsoon Oromoo butamuu isaatti amananii ta'uun qabu. Waan fakkaatus miti. Wanti beekuu qabnu tokko gowwoomfamuun waan hin beekneef lama gowwoomfamuun garuu waan hubachuu hin dandeenyeef jecha sagantaa keenya kan guyyaa har'aa karaa Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii isiniif dhiyaate asuma irratti xumurra. Kan isin waliin ture ana Buunnoo Waabeekoo hoggaan ta'u chaanaalii keenya sabskiraayib gochuun akka waliif qooddan isin gaafachaa sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.